akkam jirtu yaa Oromoo nagaa keessanii fayyuma egaa gatii malapheen ko simbira jiruufini hamman danda'e dirqama ko ba'u kooti anisi namni hamma danda'u darbata kanaafani nagaa sin gaafachuudhaaf waan qurannatti dhaga'amu isin dhageessuudhaafani dhiyaadhe akkam naaf jirtu warri mana hidhaa jirtan akkam jirtu warri qeerroon magaalaa fi baadiyyaa keessatti ajjeefamtanii gatamtan mana hidhaatti tortortan akkam jirtu Hacaaluu ko kiilolee ko akkam jirta sitti tole rabbi bakkati jirtutti nagaan sittaa dhiyaatu waa'een kee baay'ee natti dhaga'ama homaa miti bilisummaa kana qabaa hinduute jedheellee hin gaddu waan gaarii goote duute homaa miti bilisummaan si keessaan hin bilisummaa ilaalaa jira rabbi si ajajjabeessu bakka jirtutti leenca ammoo leenci daggalaas dhagaa boraafattanii mar'imaan keessan hidhattanii eenyummaa keessaniif saba keessanii warri falmattan rabbi sin duukaa ta'u irree keessan ajabeessun jedha kanatti aansuudhaani tuunaasaa koo hin jalqabiin dura mee warri yeroo ammaa kana biyya geggeessaa jirtan sirba kana sirba yeroo dargaggummaa koo ani dhaamsa dabarsedha mee caqasaa kana naa dhaggeeffadha.
falmita mika saba keenya haala gaafawita kabaja simmalle ofike filata hojii booressa baraka hojjetta orma sorta bu'aa yaadda maddalfida isaa qabda. Kan isin dhibu sirba kana akkasin naa caqastan waan hin barbaadeefi warri biyya bulchitan keessumattu maaloo naa dhaggeeffadhaa. Dhugaadha. Isin caalaa beekee miti garuu hojii mati isinitti baay'ateeti dagattanii laata dhaamsa kan isiniif dabarsuu barbaade. Sirbi kun immoo har'a miti kan sirbame waggaa 30 ta'a. Amma garuu yeroo inni itti barbaachisu ammadha. Kanaafan irra deebi'ee akkasii yaadattan godhee wanti kana na yaadachiise immoo maalidha? Maanni guyyaa 2-3 dura magaalaa keessa teessanii miila namaa dhiqxu waan baay'ee godhaa turtan kun barbaachisaa. Oromoon miila dhiquu fi miila dhiquu dhabee miti. Oromoon bilisummaa dhabeeti. Oromoon mirga dhabeeti. Biyya isaarratti abbaa biyyummaa dhabeeti. Gaaffiin Oromoo miila dhiquu miti. Paarkii haaromsuu miti. Nama du'e boollaa baasanii babbareechuu miti. Isa jiru jiraachisuudha. Isa jiruuf waan barbaachise gochuudha. Baay'een gaddisa kanarratti kuni sirna fiiwudaalii isa durii waan nutti deebisaa jirtan nutti fakkaate maaliif yeroo ammaa kana miila dhiqummaa barbaachise. Reeffa kaasanii babbareechanii beeta mangistii keessatti dhiqummaa barbaachise. Oromoon haati goota ilma ishee tokkicha dhabdee teessee boossi. Dhaqanii qotee bulaa irratti mana gubanii taa'ee bu'aa waan itti tollitu dhabe waan nyaatee buduu dhabe waan meeqa jira Oromoo irra jiru maal taatan biliyeena 5 baastaniitu mana haaromsaa jirtu reeffa babbareechaa jirtu kun nama gaddisiisu kun dhuguma amma heeraa fi seera Oromooti kun maal ta'a isa jiru yoo tajaajiltan maal ta'a manarraa gubuu yoo dhaabdan maal ta'a daa'ima ishee ajjeesuu yoo dhiiftan jaartiyyeetti kana qoraan baatte qoraan nagaddee kan isheen guddifattee barsiifatte maa jala ajjeeftu isa kana utuu kunuunsitaniiti kan namatti tolu malee miila namaa dhiqanii reeffa babbareechanii miti kan bilisummaan dhufu bilisummaadha kana hawwine malee nuti miila dhiquu miti bilisummaa dhabneetu daggala seene Oromoon ganamuma gaaffiin bilisummaa miila dhiquu miti baay'een na jibbisiise baay'een aare baay'een isinitti aare dhiifama naa godhaati nama aarsasi adara miila wal dhiquutu hin taane wal tajaajilu dhugaadha amma biyya nan jiru kanatti biyya diimokiraasiitti garuu nama qaama hir'uu nama dadhabaa nama dhukkubni hube miila dhiqanii ciibsu wal'aanu malee nama fayyaa magaalaa keessa taa'anii miila dhiqanii fakkeenya ta'uun anatti illee fakkaatu kanammoo warra baranne warra jedhan irraan eeguun isa kana baay'ee gaddeera obsikoo daangaa darbinaan haasa'uu danda'e. Ishuma kanan dhaamsa dabarfachuu barbaade adaraa keessan adaraan waliin ajjeefnu maaloo seenaadha kun wal ajjeesuu adiif gaaffii keenya nagaa walii adeebiif gaaffii mirgaa mubbaa namni gaafatu itoo ta'een ta'a waan ta'e nafa malee wal ajjeesuu waan nuti fideen jiru waan hundi caalamoo namni dhaamsatti dabarfachuu barbaadu militeerii Oromoo ta'anii ijoollee militeerii keessa hojjetan poolisii isa ta'u federaala isa ta'u liyyuu poolisii isa ta'u waan ani isinitti madhu yaa Oromoo taatanii Oromoo irratti hin dhukaasina. Oromoo taatanii Oromoo ajjeesina. Maal jechuudha shanee jedhanii Oromoo barbaadanii ajjeesuun maal jechuudha hiikkaasaa beekaa qoradhaa maal akka ta'e maaliif akka inni daggalasee maaliif akka inni bosona jiru gaafadhaa callumattanii Oromoon Oromootti hin dhukaasu abaarsa kun. Kanaaf keessumattuu isin warri militeerii taatanii mootummaa keessa hojjettan ilaamee gaaf tokko nama dhiba militeeriin artistiin aktivistiin mootummaa maduukaa jijjiirama malee hin ajjeefamu kanaaf hin ajjeefamtaniitti saba keessa hin ajjeesina kanuma keessan biyyoo bilisummaa sun kanuma keessanii yoo arganne walumaanii yoo dhabnes walumaan waan ta'eef Oromoon ajjeesu hin ajjeesina. Sirnuma kam keessa iyyuu hin jiru kun dhiiga foonni foon hin nyaatu dhugaan isinitti himaa isuma kanan dhaamsa dabarfachuu barbaada warra militeerii taatanii militeerii keessa hojjettan waraana keessa jirtan
kanaaf wal hin ajjeesinaa ijoollee abbaa tokkootis wal hin ajjeesinaa wal hin fixinaan gowwoomina hin darba rakkinnis hin darba beellis hin darba dheebuunis hin darba daaruunis hin darba wanti hin darbine addunyaa kanarra waaqaaf lafa malee hin jiru adaraa keessa wal hin ajjeesinaa kanuma dhaamsa dhaammadhaa tun lubbuun jiru yaa Oromoo wal hin ajjeesinaa galatooma kana caalaallee haasa'uun barbaadu fayyaanaaf ta'a.